Gizee dhuftesiin ilmoonni iyyiti amma iyyiti ilmoonni harmoo wayii qabdii miti bishaanan hin qabdu onola akkanatti hin tawaatti godhuu deema kana keessatti darbee dinka caallisii godhuu deema qala onola keessatti darbee jira irra caafetti gaaf onola xoxxoo isillee onola gizee dhuftesii wayi miyyoon xiyyeeyyete jetteetuma keessatti darbite onola xoxxoon isii tana gizee dhuftesiin ammaan tanarra jettee dhufteetti kanniti akkatti morrimaan isii jedhe gaa ilmoo liinadha. Hai garana kabbana ilmu Abdallah guddata sila guddata sheenaanu fiddee jirtila racceetiin kun ola hin dalagaaf mubaaraku akkatasaa guddate anaa biyyatan hin jirre ilmoon tun jala guddatti inshaallah on oliinaa sii dalagee gaaboo fuudheetiin deebisaaf gaammoo bakka isiin kaayettetti bishaan isillee nin deebisaaf hamma nin deebisaaf bootatti hai Silatillee nyaataa wajjisi fida dawaadhaaf kunola boota bakka isin kaayettiin kaa'uuti malaa isin as kaayettee kunola mul'attu isin akkana kaayettee jirti bishaan isiiti booda deebiseetiif hin jira qaama liinaaf irraa laalame alhamdulillah alhamdulillah hai garaan na qabbanaa dhiiroo duuf deemte Yusuf illee ni jiru eenyu irraa baaraki sanganaa dhufu hin eega Bro basu jirte. Wanti bela lu memang. Nanti. Mama tiada sih dulu Oh basi. Hatu tu basi. Ilmu anak telah tu kabdi. Nani? Ada segala Mana dulu di dewan tadi. Hatu tu masih dulu di. Mana lu mata ada Arab ini awani nak Aku sama saya ni kadang kermo di sini tu. Oh Yusuf ini nak ada selah aku mah guys ini lalan jani Arab Yusuf. Yusuf agarta. Amma nitu ko raga kono la. Itu gede ni sih keisa. Ya Rabbi gati jenate ya Rabbi. Wani jadi untuk nate ya Rabbi Allah. Bishante ko dure rabu sala kono. Ungo bishane rabu se. Tawadas ka kono la kana. Aku misalnya isi nagar tangkanaga. Ya Rabbi nama tak kenati vidinga. Wenam ni jira. Kabbe firra lalu me gotak. Kabbe firra la me kana mi juru la. Wenam ni jira dir. Firra la me. Alhamdulillah nam tokko jurarre molinati sitte jirti. Kale yema goru didisi maal obboleettiin akkana musiibaan qorichanda godaafiyaf. Bishallah. A'udhu billah. Abootan irraan gaggeessoo ilmoo bishaaninu garaa ittisitee jirti. Kun amma itti godha gaala. Yaa boo namni wayi dhufu jira. Akkuma kun tawaadha. Kanaan isii godhu deema cafaqee. Hangasuu xiqqashaniin turaa osoo seenatti lullee firraatti godha. Kanallee immoo isiifin godhu deema laa. Akkasiin dafteenatti waliin deebine haa tutturtuunarraa kana zirran kaaf akkasiin dafteenatti waliin seenu. Yusuf isiin ifirraa boojjaa'uun kan isaaniiti. Kun immoo kamicha ijooti xiqqoo as taayetiin ifirraa laala. Yaa Rabbi kunumee tuttoon isiimee yaa boo Rabbi nama takkanatti fidiin gahu. Yaa tuttoon isiidha. Alhamdulillah argedhe gaa hono tutoo isiidha. Hono bishaan kana ma baasu jirti la. Lammee bishaan malee aanan waa takka hin jiru. Namni dallemee nama akkasii kana la. Sollaqaan ganda keessa deemu malee la. Waa bishaan goggogaa malee waa takka. Namni dalle waa meeqaaf jalaa qaba. Mee namni dalle waan akkanaa tana. Kun olaa bishaan fi tuuttollee fuudheetiin jira. Amma garaa isii ciree isii ilmoota na gaggeessuu taata aboo. Kun olaa bishaan kanaa jira. Ya bilina natti gadi. Mama? Lewat. Hah? Habibi. Nami? Ya Rabbi gaatin fiita. Iya, boleh tekan. Nanya zikana. Bukan zikana. Bagi zaman itu. Wallahi ilmuun qaataa akkasii galti Yusuf illee nasin jiru dhiiroo eenyumaa irraa awwaalame. Yaa Rabbi gaatii ni dandeessa.
Iyana. Wala mana lina seen fidee ma ilmoon lina datti tuuttoo haa godhee fi kun ilmoon lina bishaan dhuguu jirti. Linaan kun qalee fiidoo akkasii martuun argee biyyoon xiyyoota akka qabdattee seeroo akka qabdu agartee sanuma keessatti summina deema fi kun alaa ganamti nama akka mana jiruun gaafachuu deema laasuuta seenu deema. Wayi nam tokko dhiiroo mana jira. Seenatti filadawaa kan itti godhee fi wayi namni jira dhiiroodha. Ilmoon xiqqoodha kun aandirtuun irraan buunee summii giseen itti godheesiin soqoonni dhaabbattu Yusuf taatu nama baasoo kutee kaduraan isii dhaariifatu qaama ilmaan Abdallaa inni harka jira. Abdallaa bakka biratti deetiin jira. Ilmoon Abdallaa ragaa Mubaarasilaa beekaa waan irraa fudhatu dhiirumaan hin gabbaasa. Mubaarani bachisee ilmoo xiqqoo immoo kanan itti godhu deemalaa kun summii as keessa jirti. Amma garuu nam tokko hin jiru isaa kun manni caliidha wanti takka nagarre. Dawaa itti godheetiin kan ilmoo liinaa obaasuu deemu kun olaa. Akkuma Abdallaa nagubatti ilmoo isaanillee garaa jira silaa rabbiin irraa nagaafata akkuma Abdallaatti malee hinani sila qaalii kiyya gootu man taatu. Yoo silaa isiin ayyaanaan jette haa ilmoo isiidhaanumaan guddisaa fi isiittuu ayyaajoo didee qaalii warra keenyaa godhuu didee amma dawaa kana itti godheetiin nam takka akka mana jiru laalee summii itti godha yaa daawwatu. Kun oliinallee waa takka waan nyaattu qabdu nirraa isii kaleedhan jala deeggatti jedha guureemi waan takka waan nyaattu takka qabdu isiin amma laafachuun ooltu. Ilmoodhaa taatu bishaan itti naqanii jiran kun fiidoo irratti narkee sanuma irratti itti godhee fi bishaan bosanitti mubaarakuu waan nyaatu hin qabu samee walumaanuu laafatuun oolanii mi'a amma namas akka mana jiru laaleti juusif rifatullee hin jiru Abdallaa askirii itti biteen jiranii rume isaaniitiin itti biteen ilmoonis bishaan hin qabdu bishaan dhugdi bishaan sunu hammaamaa toon ooltu bishaan dhugaatiitiin miti bishaan kaanillee hin qabanii kaanas hin jiru bishaan dhugaatii tokko hin jiru amma namni firraa laaleti laasumii sanis itti godhee tuuttoo itti kan deeme ilmoon xiqqoodhaan marraa fudhatti mee kayitiin laalagaa akka ramni jiru gaafu suuta yeroo namni mana jira nam tokko mana hin jiru mana kana keessa nama laala namu jiru kun alaa wanni takka mul'attu alhamdulillah bu'arra ilmoon liinaa ati dhiib jirti nam tokko mana hin jiru alhamdulillah. Gabbaatee jirti ganam tokko jira alhamdulillah yaa rabbi natti hindi bisin garaan akka bujbuju naja ni way dhufti dhiiro maama kutte moo kam eessa kutte mee gabbee firraa laaloo nam takka hin jiru waliin deebineen agarre amma gaanmoo leenatiin uman dalagaa biyyaa boo rabbi illee nan dhiisu numan dalagaa haboon taafilleedha aboo haati nu garaa nu gubdee nurraa dhiisittumaan godhaa mee xiqqoo sirra taa'ee firraa adda baafadhu Tikisho dhaabbadde adda baafa. Yaa boolii nan hin agarre suuta naasaarraan tanuu isheen addutteellee narraa dhumattee jirti xiqqishoo istaatiin ifirraa adda baafadde dawaa kanaas kaa xiqqishoo raccaa malee wayi dafa hoo cabe malee dasamchootti dhugu waa takka hin godhuu fi kun qullaa dawaa miyyoo ilmoo liinati kun dawaa ilmoo liinati laalitti hin godha kun alaa kun dawaadha kanaan isii godhu deema cafaqee hangasuu xiqqishoon hin turaa osoo seenatti nunni ifirraatti godha kanallee immoo isiif hin godhu deema laa. Akkasiin dafteennatti waliin deebine haa tutturtuunarraa kana ziran kaaf akkasiin dafteennatti waliin seenu. Yusuf isiin ifirraa boojjaa'uun kan isaaniiti. Kun immoo kamicayyooti xiqqoos taayitiin ifirraa laala. Kun olaa dawaan kana xiqqishoon nama adda baafadha gaafirraa eege. Yaa Rabbi nam tokko natti fidi yaa Rabbi Allah. Yaa Rabbi du'aayin godhadha Rabbi liina natti fidi yaa Rabbi natti fidi nangaa. Wanni tiina mulkoitu yaa Rabbi Allah. Yaa Rabbi gaa mubaaraka sinatti fidime ilmoo malee waa takka ilmoo tanas garaa cireetti ilaala kesiin baxaabatamtu sii godha. Yaa boo yaa Rabbi naa milkeessi ajadi jetani naa milkeessi yaa Rabbi obboleettii tiyya fudhadhee deema hiyyaan sun beera gubbaan ofee kun akkana waa meeqa godhaa. Yaa Rabbi isallee dheetiin jira qarshuma isaati dhe waan illee inni ni rabbuma sabanaa godhee niiran keessaati. Hiyyaan manaa dhufu jira liinallee ifirraa boojjeesii fi Yusuf achinatti hin dhufan kun olaa. Kartaasa kiyya kaayitiif hin jedhagaa. Yaa boo hojii tana na barsiisa rabbi si yaa guddisu gaaboo. Unolaa akkuma liinan nan beenyitti dhufee si harka fuudhu taaboo eenyu maal taati jeetuma dhufee gaafadha. Dhufee wajjiboo taaboo inshaallah yaa rabbi ittiin fadha. Kun dawaa amma xuuxxoo fida dalaa liinan dhuftu wanni dhagootii dawaa illee firraa godhe xuuxxoo isiitiin laalagaa amma suuta yaa rabbi namta akkanatti hin fidin kaati. Yaa rabbi natti fidin. Yaa rabbi kunuumee xuuxxoon isiimee. Yaa boo rabbi nama takkanatti fidin gaa. Yaa xuuxxoon isiidha.
alhamdulillah arkedhiga hono tottoosidha kanatti way hono bishaan kana mo baasu jirtila laamee bishaan malee aanan waa takka jiru namni dallemee nama akkasii kanaa mul'atu namni dalle nama akkasii kanaa la sollagaan ganda keessa deemu malee la waa bishaan goggogaa malee waa takka namni dalle waa meeqaf jala qabaa mee namni dalle waan akkanaa tana yalla a'uuzu billah abootan irraan gaggeessoo ilmoo bishaaninu garaa eetisitee jirti hono amma nitti godha gaala yaa boo namni way dhufu jira hono la bishaan fi tottollee fuudheetiin jira amma garaa isii ciree isii ilmoo tana gaggeessuu ta'a aboo hono la bishaan kanaa jira yaa biliina natti fiti silaa Yusuf Bakar deeteelii numa rabbi natti fiti yaa rabbi natti fidinga yaa rabbi natti fidi iraandi kaadhii roototoo tan iraandi ko akkasiin duutuun barbaadama irraa dhiqaa miti amma nitti godha gaafoon olaa itti godheetiin isii geggeessa yaa rabbi gaatitti jenaate yaa rabbi waan ni jedhe hunda naate yaa rabbi yaa Allah bishaan xiqqo dureera buusalaa kunoo bishaan irra buuse tawaadas kaafoon olaa kana akkuma isin agartan kana yaa rabbi nama takka natti hin fidingaa way namni jira kabbee firraa laalumee gotak kabbee firraa laalaa meeqa namni jiru laala way namni jira dhiirma firraa laalamee alhamdulillah nam tokko jiru arra ilmoo liinati cittee jirti qaalee hiyyamaa godhuu diddisii maali obboleettiin akkana musiibaan qoricha godhaafiyaaf no isiin amma gabbaate oluun deebini rabbi isiin deebisini gisee dhufte isiin ilmoonni iyyiti amma iyyiti ilmooni harmoo way qabdii miti bishaanan hin qabdu onola akkanattiin dawaatti godhuu deema kana keessa darbeetiin ka caallisii godhuu deema gala onola keessa darbee jira irra caafetti yaaf onola xoxxoo isiillee onola gisee dhufte isiin way miyyoon xiyyayyete jetteetuma keessa darbite onola xoxxoon isii tana gisee dhufte isiin ammaan tanarra jettee dhufte itti kanniti akkatti morrimaan isii jedhe gaa ilmoo liinadha haay garaana qabbanaa ilmoo abdallaa guddataa sila ta guddattee sheenaan ufiddee jirtila racceetiin kun ola hin dalagaaf mubaarakoo akka tasaa guddatee anaa biyyatan hin jirre ilmoon tun jala guddatti inshaallah onoliinaa sii dalagee gaaboo fuudheetiin deebisaaf gaama bakka isiin kaayettetti bishaan isilleen hin deebisaaf amma hin deebisaaf bootatti haay silaatillee nyaataa wajjisi fide dawaadhaaf kunola boota bakka isin kaayetteen kaa'uuti malaa isin as kaayettee kunola mul'attu isin akkana kaayettee jirti bishaan isiiti boota deebiseetiif hin jira qaama liinaaf irraa laalame dhiiroo wayi liinaan dhufte waynatti hin deebitu alhamdulillah way namni mana jira aay dhufni nam tokko mana jiru aay liinaa way dhufte waa liinaan agarra حبيبي نامي يا ربي قاعدين فيه نادي بقولت تخلص شفتي نانيا زيغنا توتا زيغنا Liba bitte? Liba bitte hadi. Tutan teme. Sila da bishan makanan si oba sa bishan man si kuya ola. Mera buka tutan si bide. Si oba setta. Bishan kan le seraji jiru dabe. Mari bitte sa? Oh. Ini mari tisu. Lagi gak mandi. Ini waduh udah desi. Udah coba salah senaraf. Senani deh ya. Entah itu dulu. Ya Rabbi ya imijon jemalu mata tadir. Bishanu makan aku itu miskin amal tu dewan nanti nere jani belam kat dulu matu tahu gue titiu siara. Mama, matu tahu gue titiu. Nani dia. Mandu ini. Kono lina atame ilmoo kadhachuu jirti waa takka qofan qabdu isiini.
Asuutan gabbaa wana agartinan dhibto. Halliina asumatti ni birraa eegala. Habibi. Mubaaraki sangana dhufu hin eega. Xiqqisha manaan Yeroo baasu jirte. Wanti beela lume amma. Dhuyte. Maamaati yeelaashi dhuguuti. Obaasi obaasi. Haatu obaasi. Ilmoon Abdallaa duu qabdi. Naani. Yeroo dhageessi sagalee Maamna ta'e. dhuguuti iddoo waan taate nuti. Haatu toos maal si dhuydi miti. Maaluma taate yaa rabbi mee waan inaaf waan Akkasuma taa'ee gaddaan galmoon isiin duutu. Of Yusuf illee nagarre silaa akkuma geessine ilaallaan jaan yaa rabbi. Yusuf. Yusuf agarta. Kanallee ta'aatti si kanneen Yusuf. Sitti haa Yusuf. Sitti haa Yusuf. Miyyoon bishaan naa dhuguuti ta'e tuuttoo naa dhuguuti ta'e. Shaamaa dhuydi. Akkuma kiyyaan taatee. Maal taate dhiiroti jee. Biyyan akkuma kiyyaan taate dhiiroti. Miyyoon tiyya naa dhuguuti ta'e tuuttoodha. Maal qabdi dhiiroo tuuttummaan tuna. Tuuttollee waan takka hin qabdu maal taatee naa dhuguuti hin jaabayyaa rabbi. Naani hoo naa dhugi qamaa tiyya. Naa dhugi. Hirriiba jirti hirriibaan hin dhuytu isin isaa naa dhugummaa. Haa dhugi. Yaa rabbi miyyoon gadi qishee sanaati qabdi. Yoo Wai ilmootish. Alhamdulillah. Yaa rabbi. Alhamdulillah. Yaa rabbi. Hai garaan qabbanaa dhiiroo duuf deemte. Yusuf illee ni jiru eenyu raawwala ilmuun kaa takkisee galte Yusuf illee na sin jiru dhiiroo eenyu maa raawwala. Yaa rabbi gaatee ni dandeesse. Biyyaa naa guutti yaa rabbi. Yaa rabbi naa fayyise. Yaa rabbi itti deebise. Yaa rabbi itti deebise. Kuttee yaa kun. Isin akka feetaa gootu ilmoo si keessatti hojjete. Kophee biyyallee na jalaa godhatan. Kun ilmoolii na laaqqa takkistee dawaatti godhee jira kun tanallee irraan darba. Maal dawaa keessa godhee maal qabadhee deemanii miti akka namni nagada jeeti. Yaaboo kun akkasii jirti gammaan tana la. Ammallee olluma kana ta'e gadhee laggisi isin akkistee duute jaankaa. Borruuti isin hin garsiisa akka isin taatu ilmoon isiidha. Alhamdulillah yaa rabbi. Yaa rabbi niyyaati jenaa guutte alhamdulillah. Aboo amma keetiin deema rabbi siin fayyise. Aboo ammaan tana keetiin deema liina rabbi ilmoo tolfesee haamil keessu bara.